السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتو تخيني خبجمو تي في إسلامات خان داوت شاجرتن حلال شو إيقال إجرا خيسوما كينيا خنقويا أرانتنا أرتيستي نشيدا سد تمي أول هواساف قماج أكسوما جئيساج إما دراما أسوسا ما في ولا لو بريسيو أمبيكامو خان أصدر عالم واللي خيساتوري خان أمان تنمو آرتي إسلامي سي حواسا سا تجاجل أجرو جئيساج إما منشد أستاذ أرتيست عبد الجواد إبراهيم تا تياري هاملة رافا من كوفيني غصان إنكمني غصان إمريل كويني كترانا تفسين كذساتي ساملة كل كباسكو دنسا مودا مودي أدا سيكابا والأنسا دفدنا من بينه كنا مانو بني حاكم سيتو جيسا لا تو سيدنسا سيكو فايسا Ba'anin dandenge kadir nam bacisin kormata jirenya naratin ulfaisin murti tefelano towalin dabsisin miwalin hababsin أستاذ هندا دورا يروتي أرساقوتي حرمايا الرا أستنا أركمو خيتي فدوتا كغلطون نجاي قبدان فجأة الحمد لله جزاكم الله خيرا قال لي خير بدين آمين آمين أستاذ قافا عالم ولي خيسة ترتسن هندا دورا عبد الجواد يتشون إدو أرتيستي حواسا كينيا فوان قدا قماتشي الرد الدبي أست أركمو ساتي فنين غلطون فدا أرتيست عبد الجواد مي زمان عالم موسيقى خيسة ترتسن مكان عبد الجواد جاء مخون موسيقى ملو جتة مكان كي جماعة آيات تجيرتي يعني مية خنا رانو فجأة إيجا أبانك يسرب رحمة الله عليه شجاع فسام بيتا آمين آمين أكان الدنيا موسيقى خنا كسبوا بيالي قدرات روني أنت يلين صدقة فمسجد كنيتي فكستجرتي وأنا كسي كسر بيتا يا رب قلبا خنا موسيقى خنا فاسي آمين أمو أكانت موسيقى خنا سبيه مردورا أكانت سنة يوني بير دي هذا بيتا لا أكانت سنة تاني ما أنا دران موسيقى خنا إني أنك بدره درو أمو جدومتي بيتا جاللتي تكشف كان سيبان نك أبديتين أما جا خطة تربان برد جافا سي سبتتي سبتها هرمان توري جافا يا هرمان توري جا سبتي بيها أوكي جلهم ما رأيين دي هرمان را أتشبه سبتها من برام صدق كرنا بيجي سبتها توصل برج جرو أما نسمع تكون كتان سني بورسا كمان إتمان مورا من برام ساكن سنة عنه بيتا مالف جاللا نكابه أتشبه برسيسا يونت الدرين كينيا كذي namoonni akka caayaa mana barumsaa keessa naannoo itan sammuun gaaf tokko isin naannoo loon akkasittiin dubbiin isaa tunne achisteetiin an gaafa san siidaa jaalalaa baadhadeetiin naannoo jireedhaanu yeroon taa'eetti yaadu furmaanni kiyya maali jechuun barisaa saayikooloojii tokko bira dhaqee mari'achiise maal wayyaan jeeni dhalaan nama gartee gurra qabu takkaa'u feemasiinii feetii naan jee yeroo akka sanan jiruun arrarraa eegalee weellisaa ta'uun qabaan jeeti murteessee jechuudha. سبب ما كنا نتسينيس يوم نقاف لكم برا كل سجل ميك تلماما سجلتني سدد وتربى هاك من ده أوه هيا سينتن موسيقى سنة عجمت كدليدن ألبوم هيك ألبوم أنا دوم يجي قالوا شو مني بريفا بسددتني جاه مكسي تراكي قالوا خن متى عادي توكل شو خان مو استديو خان تعرفه أكسي قاف على موسيقى خنا كيسة تورتن هل كان اللي ولدي سطورته؟ إيه نايت كلابي تيروان دلكا. قافس قانا ما قام قاب الجاج وهنا نصون تين. caayaa kanaan fayyadamaa maqaa kanaa u kabajjee jechuun isaanii malu haa maqaan kun sanirratti jijjiira dee maaliif jennaan anaa weellisaa malee islaamummaa weellisaa miti ani wanni inni itti amanu
namni tokko kan dhuunfaa jallachuu mirga qaba. Garuu immoo islaamummaa qabatee jallachuu qabu jechuutti nama naa beektaa. Arraas rabbi nuti hin godhin yoo jallina feene islaamummaa dhiifnee tuma jallanna malee islaamummaa qabannee jallachuu hin qabnu jeetii yaada. Diin kun anaa fi siif nama hundarraa guddaa. Ammoo diin guddaa kana qabattee waan diin kanaan hin malle dalaguun hin feesisu. Dhaamsi gaagama kanaan dabarsuun dargaggoota keenyaa fi warra nu daawwatuuf illee waan islaamummaa takka shaayira islaamaa qabannee waan islaamummaa hin fakkaanne dalaguun gaarii miti. Ilma namaatti dilii dalaguun ni jira, mucucaachuun ni jira. Garuu akka namaatti jallachuu qabna malee akka islaamaa jallachuu hin qabnu jechuudha. Yaada kanaanis si wajjin qooddadha. Immoo artiist bakka kanatti yaadne hiyya namni tokko dubartiin takka yookaan dhiiraa ta'u hijaaba uffattee yookaan wallistu taate miciyyoon tun walliste immoo hijaaba lafan keenya laal. Xiqqoo wahii keessaa hafe jechuudha. Yoo irratti dalagan sirraa'uun ni danda'ama taakka. Lammaffaa torbaan guutuun salaatu jummata qofa salaata. Jummataa'u jum'aa jamiil jee footoo isaa poostu godhuuf feesbuuk irratti salaatee bahee. Namichi kun torbaanii guyya takka salaataa jiraa beekee kabajaa guyya saniitii jecha qaama dhiqatee sa'aa shanii dafee masjida fiiguun san imaanni keessanii jira. Abdii ni qabama namichi kun. Akkasitti nama. Bar waan takkaa jira. Saayiba kiyya tokko tokko jee weellisaa ture beektaa? Masjida Nuyaasiin jeen gaafa san. Aboo waliin dhaquunaan jee maaliif jennaan nama weellisutti namni miila maxxansu weellisaa dhaan jaani. Hin dhaquunaan jee beektaa. Lakkii jeen hawaasni keenya gama kanaan dogoggoruu qabu jechuun weellisaa yeroo jennu hafree jechuun miti akka amantii dhiisee jechuun miti. Ni dilaa. Ni dilaa. Diluma takka jechuun hatta nama masjida dhaqu taate dilii gurguddoo muuziqaa irraa kan dalagu jiraachuu danda'a. Zinaa fa'aa farsha fa'aa. Ammoo dubbii muuziqaa taate sirriitti adda isinii baasuudhaaf. Muuziqaa waan namni hundinuu si harkee murtii sirra kan nu takka. Dilii keessaa jechuudha. Maaliif jechuun inni maan nuuf agarsiisuudhaaf jedhee dalagummaan isaatu wayii fi shubbistaanii qophaa ka'e. Nama agarsiisudha dalagaan isaatu waan ta'eef lakka mul'attuuni gatii harkata. Dilii biraa immoo dhokatee daleete. Namni amma sagaggaalummaa mul'atee dalagu hin jiru. Namoo dhokatee dalaga ulaa gaccufatee. Tariqallee fedhu dhaamsatee fedhu qabsiifatee. So wanni biraa immoo wanti akka muuziqaa kun immoo ifa daleeta. Tanaatu adda addummaa godhee akka gartee muuziqaa kana namni ija addaatiin ilaalu godhee beekama. Ammoo yeroo kana jennu muuziqaan waan laafaadha jechuu miti. Akka akkasitti nu jalaa fudhanne. Tanaaf namni tokko ani akkin itti amanu. Islaamummaan salaataa weellisiin jette malee weellisaan salaatiin hin jenne beektaa. Yaada lamaan kan adda baafachuu qabna. Hijaaba uffachuunis waan biraa, khayrii dalaguu takka hamtuu dalaguunis waan adda addaati. Waan kana waliin makuun qabna. Namni tokko yoo rabbiin khayrii takka isaa laaffisee dalage maashaallah. Akkami kana dalee danuu dhiisi jettee masgiida adiin qabdu. Baruu takka takka soomana keessa ammaa namni beektaa masgiida ni dhufa. Boo ka soomanni fide jaaniin masgiida baasuudhaaf. Sirrii miti gaa kun. Sirrii miti. Asirratti arraba si ciniine. Tokko tokko jee beektaa. Ambar jee yoo roobni roobillee jee. Uggaataan masgiidatti osoo hin ta'in bakka mana bunaatii fi bakka biraattiin rooballee dheessaa jee. Ammoo akkamiin masgiida dhuftee jennaan sheexanni waan hidhameef jee ilmaan isaa gaarii mootii bakka tuttuqan hin beekanii lakkoofsa masgiidaa tokko masgiida dhaqanii jee beektaa. Dhugaa. Asirratti ustaaza maaltu jira? Dubbii fida. Mee yoo laalle soomana keessa masjidni kun ni guutama. Nuti hoo warra masjida guute kana akkamitti tiriit goona? Akkami isaan laalle? Aagaa soomana jecha dhuftan amma masjida guuttanii soomanni gizee kudhaniin gaggaragale ifinuu garagaltanii hin jaam wayi mana keenya dhufee namichi kun. Mana rabbiin dhufeemi akkasii kun dhimma irra yaadamuu qabu. Ustaaza duba artiist Abdul maaliif baate alama muuziqaa keessa? Dr. Zakir gaaf tokko dhaggeeffadheetiin addunyaa kanarraa kijibaa tokkoffaa jechuun eenyu yoo jennu weellisaalee tokkoffaa jechuun sirriitti haa jeebiite. Jechuun namaatu tubeeta quraanaa wajji wal qabsiisanii quraanni waloloodhaa jaanii lakkii quraanni waloloo miti waan adda addaati. Weellisaa jechuun waan fedhe ja'a. Akkuma rabbiilleen quraanaa keessa nu himu weellistoonni laga adda addaa keessa liman jaabeete. Osoo farshoon dhugee farshoon dhugee jechuu danda'a. Hatta ulamaan maal jaan dubbii kanarra dhaabbatanii nama tokko walleenni weellisarra dhaabbannee murtiitti kan nu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf 90 farshoon qaama dhiqadhee 80 wajjiniin akkana ta'ee jeemuus ilaanii weellisee namtichi kun akkana kana dalagee jennee itti murteessuu hin dandeenyu. Inni walumaan bareeffachuuf jechuu danda'a. Ni hijiba. Anuu amma fakkeenyaaf amma gaafa san maaliiniif gaafadhe sirba Samiiraa jaawalleen sanina yaa Samiiraa si jechaan dhufee Harargee irraa hin jee. Ana Harargee irraa kan sabbataa dhaqeef barachuuf. Intala sana jechaan dheene. Kanaafuu maaliifiin kijibaa jedhu deebisaa fi kanneen jechuudha. Akkasirrattiin amma booda bahuun qaba jee murteessee ammoo chaalenjii guddaa ture gaaf tokko 2002 moo 3 akkana Leelii Usmaan Salaatu
sujuuda keessa beekanii kadhadhe yaa rabbi muuziqaan galmaan naagee jee maaliif jechuun yaa rabbi muuziqaan galmaan naagee maallaqa ispoonsaraa naa kan jee achi booda muuziqaadhaa sujuudee kadhate. maali wanta kana mana gaarii isaa taatu hamtus yoo rabbiin naa mijjeessee fi na dandeessee waan hin danda'u jee waan hin amanu niin kadhadhe garuu gaaf tokko jiddumatti gaafa 2002 san akka lakkoofsa Habashaatti leelii keessatti hoggaan salaamata baafadhu samaal je'eetiin kadhachuu jira jeetiin if komadhe sammuu jee gaafiin akkaase hay yaa rabbi muuziqaa na milkeessii yaa rabbi jahannam na jeetiin kadhadhaasa akkam jeetiin if ajaa'ibe achi booda lakkii xiqqoo fooyyee sun qaba jeetiin yoo khayrii naa qabaate na daleessisi yoo khayrii naa qabaate na daleessini yeroo itti hamtu immoo sa khayrii maal naa qabaayin khayrii muuziqaa keessa barbaada dhugaa achi booda nashidaa takka dalage ana dagate yaa rabbi karaa kan kedhiise yaa goyta ana balleesse naatu si baqate ati waa dangoone fadhii keetiin fidde karaa keena dhaabde alhamdulillahi arra gammade wa shukru lillahi ani gammade tajaajilu tanaan dura kadhatee jira walaloon dheertuu dha beektaa raayisii gaggabaaf duba baatan sababni kana jechuu tokko habaatanii eegas yoo akka baatetti chaalenjiin si qunnameen jiru saa akkamsi goggoda ol deebi'e gama kana rizqiin jirti kasiin jee faan ni jira. Ni jira. Wallistoota ta'uu chaalenjii si qunname. Ni jira amma kuma lamaa kafirti gaafaan kolleejii waggaa takka fa'aa barumsan. An duraan gaa nama muuziqaa ispoonsara naa ta'u barbaadeetiin dhabee bitee amma immoo kana barbaadu dhufee jira. Kootu ispoonsara sii taanaa koon hojii dalagii jee warri duraan naaf kilee bijilee na yaamuu eegalan bilbilanii. Maallaqa bareedaa jira maal naan jaanii amma gaa ani saamina hojii tokko suniin mari'achiise. Waa'ee muuziqaa kun akkamiin jeen muuziqaa kun diliitaa jajjabduudha ofirraa dhiisii naan jee achi boodaan asii na yaamu jiran asii lubbuuntii as na yaamti asii immoo muslimni deeggarsiin isii godhu foon kun xiqqasho bareedaa miti jechuun simannaan nama haariyaaf qabu fa'a imaanni keenya laafaranii beektaa jire namoota haariyaa imaana hedduun qabne akka keenyaa kana xiqqoo waa hedduu uffatan yeroo sanitti achi booda nashiidaa takkaan barreessanii gus yaa rabbii koo kajeellaa haraamiirraa na baasee lubbuutoo halaaliin kananisee imaanaan qalbii na jiisii ikhlaasaaf taqwaan na badaasii tuni akka du'aa itti na gargaartee du'aa itti rabbiin irraa qeebalee keessaa ba'ee jechuudha. Eegas haala mana shiidaa seente aartii iddan dhiisu maaliif hin islaameessineette maa aartii deebite? Shaadaa qabsiisuudha laafa dha beektaa aartii dila sii miti beektaa amma kanamma dhuguma haasa'uudha haqa himuudha duraan takkitti faarsita ammoo tokkicha faarsita. Akkasii jechuudha garaagarummaan isaa. Duba as deebiste artiist Abduljaad nashiidaan dura hawaasaaf gumaachite taami ta'ii katabde sun ta'e ta gurra hawaasaatiin geesse. Taa'ammaree fujallisanii yaa rabbi koo kajeellaa haraa biraan afaasisan. Galaantiyati koo karaan kiyya dheeraa galmi kiyya fagoo imaltu akhiraa lafa yaadee meena dhaqqabsiisee maqaa magaarii rahmanna qubsiisii. Bareeda. Duba eessa waraabdee ture? Istiidiyoodha moo? Istiidiyoo. Wanta tokkotu naa waraabee gaafasan. Qormaata guddaa ture yeroo albama duraa san waraabuudhaaf. Duba gizee alama san keessaa baatu ummaa teetiif abbaan kee sadaqaa godhaa turanii akkam jaan? Hedduu gammadan. Egaa kanuma rabbiin kana keessaa baase jaanii kan maallaqa illee daftee ummaan tiyya liqeeffattee sun argite. Akkaataa saniin hin dalaguu danda'e anis Sambooda beektaa beekumsi islaamummaattis xiqqaatti guddattuu na keessa ni jira. Sanumaan qaceeloo dalaguu ture ati guyyaa numaan kataba. Hedduu bareeda. Artiist haga ammaa nashiidaa meeqa hawaasaaf gumaachite? Lakkoofsaan akkasitti jala bureen beeku garuu 80 ol gadhiifamanii jiran jechuun karaa adda addaa. 80 jechuun ka 79 taanumi? Qalamaa firamu. Yaa afillaahi irrahiim. Nashiidaa 80. Hedduu bareeda. Afaan Amaarኛati toora fudhanii kana fudhata qabu kan Amaarኛ afaan Oromoo 70 kan taatee. Nashiidaalee ta'e keessaa tamtu akkaan sii ta'a. Abba takka.
amma garteet walnaasim sisteetanitu hedduu tajaajila kiyya ibsitu. Meeti qorraa gadaanii dalage. Hunda waan naaf laatte meena jaalachiisi meena fuudhachiisi murtii teefni yaatoo mi walnaasimsiisi. Tani yaade dhiise tambiraan dalagaa osoon taa'uu fadhuun keetuma fiigaa akka kana hunda atummaan naan feenaan haya huma bagaa. Maashaallah. Tun bara meeqa ture qabaasitan? Bara deeggartaati dalage. Amata dabaree hana jechuudha. Okay. Munshidni tokko amma namni tokko nashiidaan dalaga yoo je yookaan munshidni namni tokko nashiidaa alama nashiidaatiin seenuu fedha yoo je ulaagaa inni guutuu qabu maali? Namni munshidan ta'in. Hagartee ta'ellee hagartee fuuldura ta'uu fadhullee ammoo inni beeku qabu. Dura walaloo bareedduu dhaamsa bilchaataa qabdu. Lammaffaa irratti immoo yeedaloonis bareedduu. Kaan immoo sagaleen isaa hawwataa ta'u. Taxamura piroodakshinii irratti bareedaa ta'u piroodakshinii yeroo waraabbii sagalee viidiyoo fi kun jechuudha. Dubbii nama jettitu nuun galle mee gabaabsinu ibsii warra jiruuf immoo irra deebinee fakkeenya gabaabaa kannina. Oromoon fakkeenyaaf weellistoota hedduu qabdi haa jennu weellistoota Oromoon qabdu keessaa nama 10 tooppiteen warra jennu haafaaf nuwe. Takkaanga 10 jiran haa jennu nama jajjabaa takkaanga 10 ni baajannee yaannu. Isaan keessaa tokko hanga 5 hangaftoota takka haa jaamanii 6 hanga 10 immoo warra jiddu galeessaatti haa jaamanii maqaa namaatti dhiifneetuma namni nashiidaan hin baasajuu tokko maal yaadu qaba jechuudha. Dandeettiin tiyyata nashiidaadhaa ta'a walaloota yeedaloota sagaleedhaa weellistoota kurnaan kanaa wajji dorgomuun hin danda'a ijee yaadu qaba. If gaafachuu qaba. Yoo kurnaan kanaa mo'achuu hin dandeenye takkaa kurnaan kanaa wajjin wal morkuu hin dandeenye nashiidaa baasuudhaaf if dararuun qabu maallaqa as qisaasuun qabu jeeti naman. Maaliif jennaan namni isa dandeettii qabu ni jira waan ta'eef kan nu qaba. Maaliif ani quraana irraa dubbitan ragaa qaba. ربي نكجو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى يزيره على الدين كله ولو كره المشركون أكن يجون ربي إسقرتير محمد صلى الله عليه وسلم إسني فرق جا إفاقة الله خنان دينك خنان مالف دين كان أكا وهم دا أول ملص يزيره على الدين كله يجون أيديولوجي فدلة أيديولوجي إسلام أنا لجرو هم دا أول ونين تدلينه ملا شكرتي فكين يا دراما ترى دراما كدراما عندي برا ترى كنا ربريدو Drama Islama eeggatee hoo maali jedhamu Islaamummaan diin kwaaliitiidhaan waa hundaa fi bakka hunda caalu waan ta'eef jechuudha. Yoo gartee wanni nan dalaguu fi wanni nan godhute Islaamummaa awwaaltu taate maaliif hin dilaawaa ture? Akkasii yaada qaba. Duba qabatamni jiru akkana artiist Abdul Jawaad. Amma fakkeenyaaf namni hedduun tokko namni nashiidaa baaseef baasu jira yoo agarree ammaan nan. Haa dandeettii ittiin qabne haa goota akka ittiin qabne namni baasee qofaaf. Amala nama keenyaatirraa yoo ati waan takka goote innis goruu danda'a saa ogummaa sanatti illee qabaachuu baatu. Kanarraa maal jettaati? Sinqunnamni yoonni kana hin heddummaan ni jira ammoo kana dantaa dhabuun kana laaftanii ilaaluun sirrii miti jechuun maanaa islaamummaa toluu galuu dhabuudhaatu kana fidee beekta. Diin keenya kun diin kaddamuun gaariidha garuu waan dandeenyu kaddamna rabbiilleen lubbuu takka waan isin hin dandeenye hin dirqu beekta. Maaliif walaloon dalagin jee shayii rabbiin hin gaafatu guyyaa qiyaamaa. Garuu islaamummaa teetiif maaliif waan takka hin gumaachinii siin jaa. Waan fedhe ta'uu danda'a. Feetu fiidee haa ta'u, feetu gartee quraana nama barsiisuu dandeessa. Waa hedduu jira. Wanni dalagaan ka'inidha. Namni qullaan addunyaa kanarra jiru hin jiru beeku. Micooftinuu raasammaala rabbiirraa qabannee dhalanne sammuu fi yeroo ta'e jechuudha. Raasammaala haadha abbaan nuun kennine kan gartee mootummaan nuun kennine kan bitu mootummaan nuun kennine raasammaala waa hundarra qaalii kaapitaala guddaa. Sammuu fi yeroo ta'e tana fayyadamnee waa hedduu dalaguu dandeenya. Waa hedduu illee ni beeknaa si dandeenya sammuus. Namni tokko walaloon beeku yeedaloon beeku sagaleen isaa bareedduu miti jechuun waa takka illee faayidaa qabu jechuu miti. Waan irra faayidaa qabu hedduu jira. Roga danda'uu jira. Amma fakkeenyaaf ogeessi kaameeraa manaa fi turu waraabu jiru kun dalagaan isaa ishiidhaa miti kaameeraa waraabu dhaba. Turis dalagaa isaati tanaanis sababa numa argata. Miindaallee ni argata sababa bicha miti. Tanaaf namni waan danda'u dalaguu qaba. Miindaallee ni argata sababa ni argata. Hedduu bareeda. Munshida hoggajaan amma namni tokko dadhabbii qaba akka ammaa ati asitti walaloo baasee yadaloo istiidiyoo seenee ati bu'aa bahii dila takkaanii eegas hawaasa biraan ga'a.
namni keenya immoo akkuma waan namni akkanuma subii ka'ee osoo subii salaanne fuuluma dhiqatee istiidiyoo fiigee waraabu isaa waan dalagaa dadhabbiin qabne isaa nashija ugga jaan because maayikiiruu numa jaamii gaa namni kanarra maal jette dadhabbiin ni jirti alama nashidaa keessa. Waraabuu guyyaan kana beektaa bishaan laga dhaqanii waraabuu fakkaatu fakkaate. Baaldiidhaan bishaan dhaqanii waraabuu buqqeedhaan bishaan waraabuun laaftudha. Boombaa jala bishaan qabdee waraabuun. Waraabuu guyyaan kana baasii guddaa qaba. Ifaajjii qaba. Namni hedduun anis wanni na qunnamaa ture gaafa baroota turettis meeqa harkattee naan jaan malee meeqa baastee naan hin jaan. An kafalee heddu beek. Garuu immoo isaan akka waan naa kafalametti fakkaata. Istiidiyoo dhaquu ilaalu hatta namnummaan nashidaa daluu keessaa ammoo guutaa kanarra bilbilanii ammumallee jechuudha. Saa meeqa nurraa bitta meeqa gurgurta lakkeen dukkaana nashiidaan banneen jira. Ni jira hubannoo nu bakka sana hubannoo tokko garaatiin jira. Kanaafuu laffaatii siimee gabaabsinu ibsi laffaatii ni qaba tabaasii daran ifiifis gadaloo wal simsuusuu fi ati laffaatiin ni jirti waan kana keessa. Ilaalachuun hurkaan sammuu beektaa waan namni ijaan mul'atu miti. Waan kaameraa waraabnee agarsiisuu dandeenyu miti kallarrisaa akkana jennee hurkaan sammuu hedduu nama dadhabsiisaa qaaxiraa buluu qabda. Sidhageemu qabda aaruu booyuu gadduu hiraan waa hedduu jira. Rakkoo uummata kanaa yoo dhukkubsatte malee gartee himuu dandeessu. Garuu ammoo bakka tana wanni himuu barbaannu teekinooloojii waan fide qabaa beektaa. Addunyaa qaroomtee fi addunyaa biraatiif guddinni teekinooloojiidhaa artiidhaas akkasuma guddise. Addunyaa teenyaa fi biyya teenyatti immoo guddinni teekinooloojii artii ni qancarte takkaa artistii ni qancarse gama galiitiin jechuudha. Duraan kaaseenni jibrii gaafa jiru san namni gartee filannoo waan hin qabneef kaaseetta san ni bita qarshii qoranis taatu qorra shanis ni bitan. Amma gaa miimoorii fi filaashii fi dijitaala addunyaa kana gaafa seennu namni keenya laaftumatti gartee harkachuu eegale maaliif tana wanni fide miskiinummaa qabna beektee dhugaa jirus fudhachuu gaariidha jechuun hawaasnis miskiina ilaalcha keenya illee miskiina jechuun biyya laafinni ilaalchaatis ni jira jechuudha gama kanaan. Tanaaf wanni barbaachisu maali? Hawaasni bal'aan faayidaan aartiin tokko hawaasaaf qabdu beekee aartii isaa kunuunfachuudha. Lammaffaa aartistiin mataan isaa dafee teekinooloojii hojii addaatiif godhee deemuu qaba. Amma fakkeenyaaf yuutuubii fi kana kanarraas namni laaftu waa harkachuun nama danda'amti. Garuu immoo uummanni kee waa'ee yuutuub kana beekuu qaba. Kanaaf aartistoonni maal godhuu qabna? Waa'ee teekinooloojii uummata barsiifnee uummata kana teekinooloojii ijoollee madaksuu qabna. Dhugaa aartistoonni islaamaa jechuun taate namni keenya munshida waggaa ja'an nama qabaataasa amma tana dura munshidoota Oromiyaa namsiidii akkana asitti affeereetiin ture. Akkana ja'aa namni kanarra deebiin teessan maali jennaan baasii istiidiyoo baasnuu kiisha keenyarraa kafalaadha ture deebiin isaanii. Ati deebiin tee maali asirratti artiist Abduljaad? Waan addaati miti jechuun inumaa kiisha keenyarraa kafalu miti buta takka kiisha namarraa illee ni kafalta. Nama si dhiyaaturraa anama beektaa akka kaarikulamaatti waan hin qabu jira. Fakkeenyaaf namni tokko namni akkanumatti islaamummaa fedha tokko takka kanan halaalan nabi kana kabaju tokko mee tiraanspoortii yoo sama maallaqa naa kanne maallaqa sanii nyaadhu nashiidaan hin baasa. Maaliif jennaan ani sadaqaan naa haraami. Sii galtee akka mataa xiyyaarratti jechuun bitta raabisee jira nama dalagee bulu tokko waan ta'eef. Tanaaf akkamitti yaada maallaqaan karaa fedhee miinsii fedheen harkadhu jechuudha. Hojii tanarraan oolchasin jechuu kiyya wanni dubbii tana qaceellutti jala muree sii himuufan. Warri biraatis akkasuma. Fira isaanii irraa yoo harkatanis haa ta'u takka ammoo olii gaffi fiiggatanii waan harkatanis haa ta'u waan jiruu isaanii irraa hafte waan maatii isaanii irraa hafte hojii tanaaf oolchan. Hogguu takka takka ammoo waan kanaaf dalaguus dadhabsiisee ni dhiista amma nashidaa xumuraa jeetiin amma takka soomana keessa dalagee firaa dhiisee beektaa amma ittiin deemamu ittiin deemuu goota addanaan bana. Akkam? Jechuun amma ilmaanis ni qaban ijoollee lamaan qaba. Maatii kana dirqama isaanii bahuun qaba. Masruufa ijoolleetii yaa baajata daa'ifaraa ammoo gaartee yoo kaawwanta jijjiire viidiyoo jijjiire wayii taane. Akkas jechuudha. Yoo sanirraa rabbiin waan dabalataa naa kanne inshaallah dalaguun mala. Garuu amma hanga ammaatti galii nama qabuun mana kiyya qofa qaceeloo gammachiisuu malee uummata kiyya gammachiisuu hin danda'u. Sanis rabbi haa godhu inshaallah. Kanaafuu hamiin tun dhugaa miti jechuudha. Munshida wagga ja'an qabaataa. Munshida maqaa miti haata warrummaan aartii biraa dalaganuu warri afaan Oromoodhaa dilasi miti. Amma garuu xiqqoo xiqqoo wayyaa hojjetan tahaani amma iddoo adda fagaannee siif beeku hangaan dur qofa qabatti immoo isaanummaanuu waa dilasi miti. Garuu munshida irra wayyaadha munshidni immoo daranii jechuudha. Maaliif jennaan
Islaamummaa gaafa daleetu dura akhiraa yaadaa daleedaa ture jalqaba argeetiin jiru. Sani. Taate namoota yeedaloon jalaa wal fakkaattu akkamiin wal simsiisuu danda'a yeedaloo isaanii? Gaafii bareedaadha yeedaloon beektaa. Yeedaloo yeroo jennu kana namni waan guddaa fi waan addaa takka godhee ilaala. Haasawni keenyaas yeedaloo qaba ifiifuu. Akkamiin haasawni normaala haasawnu? Kopheen namaatti ilaalamu fakkeenya namni tokko haasawuu danda'a. Haaluma jedhee fi haasawaa miti tunis yeedaloo beektaa ifiifuu. Yeedaloon shimbirroon kopheen namaa kopheen dhalaati fi kopheen dhiiraa adda adda yeedaloomsi. Dubbiin tun gaadheertudha. Amma gama shidaafatti goofinnu immoo yeedaloo fi addaan eeguudhaaf akka waliin fakkaanneef yeedaloo nama adda addaa dhageeffachuu qabda. Taafaan adda addaa illee ta duraan immoo irraanfachuu qabda. Gama biraatiin immoo teekniika tokko kan inni ofii fadu nama gartee shidaa dalagu. Walaloodhaan osoo hin ta'e yeedaloo adda baastu yeedaloo waan adda baasta. Yeedaloo madaaluu qabda. Amma gaa fakkeenyaaf walaloo takkaan yeedalootti baasee jennu amma siidhaamsa dabarsu jiru amma ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi halaalchoo jalqabannee alhamdulillahi laayikii sheer gochuudhaan toltuu walii raabsi yoo yaada qabaattee koomentii barreessi si jeembeeta. Achi nama gaa daawwataa keessaa tokko kam jee si deebisa. Yaa shueebii keenya na jalaa dubbadhu siyaamutiin jira yaa boomii awwaadhu barbaaddus callisi feetus na dubbisi garuu dhaamsaan qaba mee bilbila kaasi. Amma yeedaloon tun takka amma yeedaloon tun takka tokko akkatti ilaallu walaloo assalaamu alaikum jettu fi shee jettu dhiifneetuma sagalee hin jenna. Lallaa 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 amma ka shee guguunus gungumaan laalle jechuudha. Yeedaloon tun amma takka ta'uu beekne amma gaa yeedaloon hin jijjiiru amma ka shee bi amma yeedaloo hariyaan baasuu qabaa jechuudha. Wal fakkaataa waan ta'eef amma gaa ka shee bi akkamiin godhaa? Yaa shueebii keenya na jalaa awwaadhu siyaamutiin jira na jalaa dubbadhu feetus na dubbisi barbaaddus callisi garuu dhaamsaan qaba bilbila kaasi. Hayaanii kaasaa ta'uu akkanatti adda adda ta'uu si beeknaa jechuudha. Tooftaa akkanaa kana yoo fayyadaman. Yeedalumaanuu adda beekuu ni danda'ame. Gungumaan walaloodhaan si jala wal dha'uu dandeessi. Taate murshidniin haga ammaa osoo wajji dalagee osoo silaa wajji dalagee jettu ni jira. Wallahi hin jiru jechuun kan inni yaadu hin jiru hin kijibu. Ammoo gara fuulduraa yoo rabbiin addunyaa tana keessa na tursiise addunyaa nashidaa kana keessa ijoollee xixiqqoo takka warra lafaa wal biqiluu jiran wajjin dalaguudhaaf ni yaadiin qaba. Garuu ammoo waa'ee gamtaa kanarratti waan himuu qabu jira jechuun namni tokko gaa wajji dalaguu jennu sagalee hedduu fi lakkoofsa hedduu itti dubbiin dhaamsa kwaalitii qabus ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma ati nashidaa naa wajjin dalaguu yoo dhufte footoo teetii fi sagalee ta'e qofa akka qabattee dhuftuun fadhoon yaada keessa akka fiddee dhuftuun barbaada malee. Yoo akkas ta'u baate maanaan qabu beektaa heddumminni sagaleedhaa fi heddumminni lakkoofsaa. Maaliif jennaan kompiitaraan heddummeessuu ni dandeenya.